Meenaa jette. Ashaan yaani keessee ashaan. Meeqa umuriin kee? Umuriin dubartiin himamu. Kana kan dhugu. Farsi. Har'a Aggaaroo jira. Oolmaan keenya yookaan turtiin keenya magaalaa Aggaaroo biratti gaaffii garaagaraa bashannansiisuu hawaasa magaalaa Aggaaroo waliin goonu amma eegala. Utuu viidiyoo kan eegalin laayik godhaa. Thank you. Nagaadha. Maana ilaalaa? Alhamdulillah. Mootiin gommaa yeroo jalqabaa maqaan isaanii eenyu jedhama? Wallahi nun beekna. Aggaaroo tun beekna danda'u. Dandeenya. Wani muuxi na goma ne? Isinoo? Mootiin gommaa awwaalituun beeku malee. Awwaalituun beeku maqaa isaan beeku. Maqaa isaanii beektanuu? Beeku. Mootiin gommaa yeroo abbaa eegelee jedhamu nageenye? Nageenye rafadhees. Okay. Okay, gaaffii biraan sin gaafadha. Bunni yeroo jalqabaatiif naannoo kamitti argame? Kattaamuu dhugaati. Kattaamuu dhugaa. Kattaamuu dhugaa. Ganda kam? Ganda coocee. 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 Si kana deebistaniittu. Okay. Namichi yeroo jalqabaatiif buna kana immoo argate eenyu jedhama? Buna kana. Maqaan isaa? Sambarre. Sambarres. Haa ta'u. Isis hin barree? Buna qabdaati? Isinoo qabdu? Namni Aggaaroo ta'e namni gommaa ta'e namni buna hin qabne hin jiru silas. Okay, gaaffii biraa. Tole. Okay, dubartiin beekamtuun sirboota garaagaraa keessatti yeroo waa'een Aggaaroo ka'u sirboota garaagaraa keessatti maqaan sii ka'u akka naannoo Aggaaroo kanatti maqaan isaanii eenyunni? Dubartiin beekamtuun as keessaa biyya kana keessaa Farsi. Akkamitti bartan isin? Ada Faaris eenyu? Eshi gaaffii biraa. Gaaffii salphaadha kuni. Hin beektu sana mana. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2019 kan badhaafame eenyunni? Abiyyi Ahmad. Obbo Abiyyi Ahmad. Galaamee kanatti fidaa keessa. Akkasirraa. Abiyyi Ahmad. Isaan kun baay'ee sin caalanii jiru. Ati garuu dargaggeessa deebisaan jiru. Okay. Kan biraa? Gaaffii biraa. Gaaffii kana garuu sin hin gaafadhu. Warra meeqa qabdaati? Tokko qabdi. Isinoo? Dubartoonni keenya yeroo baay'ee masaanuun jaallatan. Masaanuu maaliif jibbu jettanii yaaddu sin? Masaanuun naafaa qabdi gaa. Maaliif naaf? Jireenya biratti naafu. Jireenya biratti naafu. Maa dhiirri tokko akka shari'aatti dubartii afuriif ga'a miti? Maaliif naafti gaa dubartiin? Shari'aa amaluu adda bu'uura. Amaluu adda bu'uura. Maa rakkoo qaba yoo amante amma? Nasiyaa dabale. Nasiyaa dabale. Rakkoo nafsiyyaati malee Rakkoo siyaa dabale. dhiirri tokko yoo bulchuu danda'e mirga isaati. Afur danda'a. Mirga isaati. Okay. Mirga isaati. Okay. Gaaffii lama qofatu nu hafe. Gaaffii sadii. Kantiibota meeqatu magaalaa Aggaaroo bulchi? Hanga ammaatti. Erga hanga Aggaaroon hundoofte. Dandeenya lafa. Isinoo? Ati malee kun. Eshi kantiibaan yeroo ammaa magaalaa Aggaaroo bulchaa jiru eenyu maqaan isaanii? Naziif jedhama. Naziif. Naziif eenyu? Naziif Baraayyaa. Naziif Abbaaraayyaa. Isinoo maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa. As qabatan beeku. Naziif Abbaa eenyuti? Naziif eenyuti? Naziif Baraayyaa. Naziif. Naziif Abbaaraayyaati? Abbaan Nagadde. Okay. Bulchiinsi magaalaa Aggaaroo bara meeqa hundoofte? Bara meeqa hundoofte? Bara meeqa hundoofte? Baay'ee isin galateeffadha. Galatuma isin garuu colleedha baay'ee. Muuxannoo qabu. Jindee marra malee. Muuxannoo qabu. Jabaadhaa ishii. Mootiin gommaa yeroo jalqabaa maqaan isaanii eenyunni? Nyaata. Barreeffama. Maqaa isaanii beektu? Eeyyee. Dhugaa. Okay. Bunni yeroo jalqabaatiif eessatti argama? Coocee. Coocee. Coocee bakka maal jedhamu? Yaa kattaamuu. Coocee. Mokkori. Yaali. Yaa kattaamuu dogaa natti fakkaata. Okay. Gaaffii biraa. Namtichi buna arge sun maqaan isaa eenyunni? Beektu? Dhugaa? Buna dhugdaati? Buna dhugu. Dhugdu? Eessa dhalatteeti? Aggaaroo. Aggaarootti dhalattee akkam buna dhugne ree?
Okay, good. Dubartiin beekamtuun sirboota garaagaraa keessatti yeroo waa'ee naggaaroo ka'u sirba keessa galtu maqaan ishee eenyuuni? Bilillee. Eeyyoo. Bilillee? Waa'ee aggaarootiin bilillee maqaan siin ka'a? Ay waa'ee bareedinaa jetteen see. Lakki waa'ee aggaarootiin dubartiin maqaan sii ka'u? Maashoo. Silaa hunga sisee beektaa? Eeyyee. Sirba afaan Oromoo sirba keessatti dubartii sana maqaa ishee fayyadamee sirbee tokko. Hin beeku. Hin beeku bakka. Heerumteettaas? Heerum. Maali? Maaliifi? Ganaadha kaa. Ganaadha kaa. Maa kana caala gaafa baaftamu? Dhaabbii koo ilaaltee malee umurii koo barteetta. Meeqa umuriin kee? Umuriin dubartiin himamu. Kana kan dhoksu taarte jechuudha. Dhoksu garuu himamu. Inni himamaa. Gaaffii. Kanuma wal qabsiise dubartoonni keenya yeroo baay'ee isin dubartoonni maaliif masaanuu jibbitu? Masaanuu an gara kootti hin jibbu. Garuu na mudan. Waan hin heerumneefi malee. Itoo heerumtee maa uleen hanfaana fiigdi? Lakkibboo. Si waan hin heerumneefi malee. Garuu hin jibbu hin dhageessu waa'ee masaanuu namoonni heerumu. Eeyyee baay'ee hin jibbuuni. Maaliif laala? Maaltu fakkaata? Dubartoonni maaliif jibbu itti yaaddu? Waan nama jaallatan gatii fudhatanii jennaan jechuun abbaa manaa jira. Maa qixxeen gaa'oo? Qixxeen nyaatanuu? Naguma? Nagaa. Mootiin gommaa maqaan isaanii eenyunni? Maqaan isaanii? Doyitoo Rabii. Doyitoo Rabii. Laa ilaaha illallah. Okay. Tole, eeshi tole. Mootiin gommaa maqaan isaanii? Doyitoo Rabii. Mootiin gommaa. Okay, haa ta'u. Bunni yeroo jalqabaatiif eessatti argame? Kattaamu Dugaa. Ganda maalii? Ganda Coocee. Okay, kana sirriitti deebisteetta. Gaaffiin biraani? Okay, namtichi yeroo jalqabaatiif immoo bunicha kana argeenyu maqaan isaa? Maqaa isaa hin beeku? Hin beeku. Maqaa isaa hin beektu? Tole. Gaaffiin biraani? Hin sodaatin. Dubartiin beekamtuun sirboota garaagaraa keessatti yeroo waa'een aggaaroo ka'u maqaan ishee ka'u eenyunni? Yeroo waa'een aggaaroo ka'u maqaan ishee yeroo baay'ee ka'a eenyusheen? Sirbameefii ture. Silaa hunga saseefaa sirbeera. Haadha Faaris Faaroo. Gaaffii biraa. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2019 kan badhaafame eenyunni? Danda'uunis. Beektu? Noobeelii nageenyaa kan badhaafame. Dhiisa hin deebistu booda naa deebistu sinis. Dhiis hin jedhu. Okay. Fuuteetta? Fuutee? Hin fuune. Maaliif? Hin geenye. Areeda baastetta. Okay. Areeda maali? Dubartoonni masaanuu maaliif jibbu jettee yaaddu? Maaliif jibbu? Gatii abbaa manaa. Gatii abbaa manichaa jaallatan. Amma tilaa baay'ee bareedda. Qophaa sii dubartiin tokko si qofa kan sii taasifachuu barbaaddi. Kanaaf amma fakkeenyaaf amma dubartiin bareedduu durba bareedduu tokko yoo fuuteet. Durba bareedduu tokko yoo fuute durbi sun maqaan keenyu neeti. Akram. Akramiin qophaa sii kan ofii taasifachuu barbaaddi malee dubartiin bilaa akka irraa qooddattu waan hin barbaadneef natti fakkaata. Sittoo hin fakkaatu? Hin fakkaatu. Akkasuma miti? Okay. Gaaffiin biraa kantiibota meeqatu magaalaa Aggaaroo bulche? Kantiibaa afur. Afurii? Afurin isaanii maqaa isaanii natti himtaa? Eshi kantiibaan magaalaa Aggaaroo isaan ammaa maqaan isaanii eenyunni? Hin beeku. Hin beeku. As jiraata harta miti? As hin jiraadhu. Kan naannoo achi siqu. Kantiibaa magaalaa Aggaaroo beektu? Amma? Okay. Tole. Eshi. Aggaaroon bara meeqa hundoofte? Bara meeqa hundoofte? Gaaffii ammaataa duwwaa. Hin danda'u. Galatoo bishii ulfaadha. Gaaffii isin gaafadhu garuu amma dandeessan deebisuu yaaltu. Tole. Mootiin gommaa maqaan isaanii eenyu jedhama? Mootiin gommaa Abbaa Bookaa. Abbaa Bookaati. Wandi. Okay. Bunni yeroo jalqabaaf naannoo kamitti argame? Coocee. Coocee ganda maalii? Bakka maal jedhamu? Ganda Jimaatee. Bakka maal jedhamu?
Coocee. Coocee. Diimaatee. Kattaa duugaa ni jedhamu. Isuma ka. Achuma? Tolee. Gaaffiin biraan namichoo maqaan namtichaa buna sana argate maqaan isaa eenyuuni? Reetti dhaboo. Reetti kan buna keessa argate. Isan beekuun. Sana booda? Sana booda dhiifama achirratti. Okay. Tolee. Dubartiin beekamtuun sirboota garaagaraa keessatti waa'ee aggaaroon maqaan isii yeroo deddeebiidhaan ka'a. Maqaan isii eenyuuni? Sittinaa. Sittinaa. Lakki kan biraa? Sittinaa miti. Amma fakkeenyaaf yeroo sirba garaagaraa keessatti waa'een aggaaroo yeroo ka'u dubartiin sun maqaan isii ni ka'a. Maqaan isii. Xilaahun Gassasee beektuu isin? Xilaahun Gassasee nan beeka gan. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin Xilaahun Gassaseen sirbeeraaf. Qaalittii sana. Isiidhaamoo? Naaf dhufaa ishii. Sinii jedhuun? Naan jedhin. Naaf dhufaa. Sinii dhufaara? Mokoraa? Mokoraa wayii fan jedhe? Sinii jedhu? Ishi. Yaa tafaatis faaroo. Beeni meena katama aggaaroo. Katama aggaaroo. Meenaa jedhaa? Yaa dhafaaris faaroo. Beeni meena katama aggaaroo jedhe. Geessana kanaa gaasii. Lakki. Alhamdulillah rabbil alamin. Asii basii iftamu. Asumatti nyaata hillee. Asumatti nyaata hillee. Asumatti gabbate baza hillee. Maa inni gara? Isiin kun maaddiidha. Isiin kun bareedu. Aggaaroo maaddii. Wanti yeroo sana turee fi wanti amma jiru garaagarummaan isaa maanni? Wallaahi tokko aniifatu wal baru. Tokko aniifatu wal baru. Tokkummaan jabaachuu guddachuu. Miskiinillee ija godhachuu. Yatiimillee ija godhachuu. Tokkommoo jedhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mootummaan ammaa kuni akka inni dasitti dheedheen angalchaa baaturaa ganda ganjii daalachuun jedhamaan. Abiyyi alhamdulillah rabbil alamin. Oromoo funyaan sangaa nyaattu jedhamne. Dhaggeeffadhu. Oromoodhaaf coggaarraa otoo isin iyyitu nyaatan nun jedhame. Sana hunda keessaa baane. Gaaffii biraa. Dubartoonni isin warra meeqa qabdu? Jaartii meeqa qabdu? Tokkittiin qaba. Dubartoonni masaanuu maaliif jibbu jettanii yaaddu? Isiimmoo dhuunfachuudhaaf. Kophaasiif? Maal kan maal? Lakkii boo aan abadan ilmoo isin dhaluun barbaadu. Anis immoo baamanaa kootin irraa achi gargalee binuun isin barbaadu. Aan suma nyaachuu. Qobatti baan ka'e. Kophaa nyaachuu? Lakkii boo yoo liin geenye ta'a. Yoo liin geenye. Yoo siman yoo jaalan himen ta'u. Okay gaaffii biraa. Kophaa nyaachuu waan barbaadu jechuudha. Okay gaaffii biraa. Kantiibota beekatu magaalaa aggaaroo bulche? Tokko. Kan beekutti. Amma yoo hanga erga aggaaroon hundooftee bulchiisa magaalaatiin erga aggaaroon buluu jalqabde aggaaroo kantiibaa meeqatu bulche? Hubadhu gaasawwan. Anko gaxariidha. Miila sanaaf si walitti fide. An naannootti malee as keessa dhufee jala dhibee bannu malee hin beeku laasi qabu. Kantiibaa amma bulchiisa magaalaa aggaaroo amma maqaan isaanii eenyuun? Naziif moo maqaan isaanii hin beeku laa. Naziif moo eenyuun? Eegasi Tijjaan ture. Tijjaan obbo Tijjaan Adjummaan jedhamanni. Alhamdulillah abbaan kolfaa. Abbaan Rishqii. Tijjaanii Naasir. Tijjaanii Naasir maal jechuudhaan beekama yeroo baay'ee? Jagnani. Dhugaa dubbata. Dhugaa sa'a. Jagnummaa qaba. Isaan ammaas immoo baay'ee jagna jedhan. Alhamdulillah. Kunoo magaalaa kunoo ababaa fakkeessaniiru. Adduma kee gaarii eegaa gurraa. Adduma kee murtiidha. Maqaan isaanii obbo Naziif Mahammad Abiin jedhama. Baaxaam toloo. Maasti meedhaan duraan geenye naa galee malee obbo Naziif moo maal jedhamas hin jedhee. Okay gaaffii biraan sin gaafadha. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2019 kan fudhate eenyuuni? Obbo Abiy. Tole galatooma ulfaadhaa sin jaalladha. Aggaaroon akkam? Aggaaroon bareedaadha. Okay namni danuun yeroo aggaaroo dhufu jaalalaan otoo hin qabamin deebi'ee hin beeku. Sababni isaa maaliif sitti fakkaata? Sababni isaa sablammiin gatii keessa baay'atu jennaan. Hundinuu wal danda'ee jiraachuu malee saba eekelee Oromoodha kuulloodha jechuun hin jiru. Hundinuu wal Okay namni wal jaallata magaalaa jaalalaati haa ta'u malee garuu fiqiriidhaan qabama namni danu artiistiinis yeroo dhufu namni beekamaanis hayyuunis yeroo dhufu jaalalaan qabamee deebi'eedhaan aggaarooti maaliif sababni isaa? Nu warra jaalalaa waan taaneef. Aggaaroo namni dhufe warra jaalalaatiin qabama? Ishi. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2019 eenyu kan injifate? Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed Ali. Kun heerumtee taate? Yoom heerumte? Ture. Masaanuu maaliif jibbitu garuu isin dubartoonni? Masaanuun abbaan manaa koo gillii koo akka ta'u malee hin barbaadu. Maal kan maal hin bitteemu? Akkam qophaa kee?
Haa ta'u malee yoo bituu baattes Maan kireeffattee abbaa manaa kam qofaa kootan fayyadama jettaati. lakkii waan kan koo malee namni biraa akka itti fayyadamu hin barbaadu gatiin badaa jaalladhu. Yoo hin jibba garuu yoo dhibbinuu fudhate hin baru. Waan jaallattuuf dubartoonni danuun abbaa manaa isaanii waan jaallatanuuf ima isaanii jibbu jettee yaadda. Akkasitti jedhee yaada. Amma abbaan manaa kee yoo na jaallattee dubartii tokko hin jaalladhe nan lammeeffadhaa yoo siin jedhanii eeyyamtuufi. Inni eeyyamu waan. Maal? Inni eeyyamu. Jechuun hadaraa turutti koo rabbiif rasuulee na eeyyami yoo siin jedhe. Inni eeyyamu tarii akka carraa ta'e yoo rakkoo addaa qabaadhee fedhii isaa guutuudhaaf rakkoo addaa yoo qabaadhe yoo kana beeke malee na jalaa miidhama jedhee yoo yaade malee waa hunda nan guutaaf taara hin eeyyamu. Inni sin bulchuu yoo danda'e waa tokko tokko hin hir'isin yoo si jiraachisuu danda'e. Rakkiin irra tataa. Irra irrachuun isaan oolu. Okay, gaaffiidhuma kantiibota meeqatu magaalaa Aggaaroo bulche? Danuudha. Meeqa fa'i? Shan ja'an irratti fakkaatu. Maqaa isaanii natti himi nama muraasa. Naazimuu. Naazimuu, good. Maqaan isaa harkaa bade malee afaan koo keessa jira. Naziif immoo maal? Naziif. Naziif. Naziif isa kami? Isa amma jiru moo isa darbe? Isa jiru teessa darbatee hin beeku malee. Hunda jaraayyuu beeka ture garuu harkaa babbade maqaan jira. Tijjaanii Naasiroo. Tijjaanii. Isaan amma maqaan isaanii eenyunni? Hin beeku isaan amma. Sitti mo'an? Si deebisu? Yoon kana si deebisati immoo gaaffii dhumaanaa deebisuu dirqama. Ishii yoo hin danda'e rakkoon qabu. Obbo Naziif Muhammad Amin jedhama. Okay. Bulchiinsi magaalaa Aggaaroo bara meeqa hundoofte? Bulchiinsa magaalaa Aggaaroo bara meeqa hordofte? Hundoofte. Hundoofte? Hin beeku laa isa kana. Dr. Abiyyi Ahmad Alii bakka maal jedhamutti dhalatan? Bashaashaa. Bashaashaadha kaa? Bashaashaan kiiloomeetira meeqa asirraa? 25 ምናምን. Galatoomeen faadhishi. Bunni yeroo jalqabaatiif eessatti argame? Aggaaroo. Jimmaa. Bunni yeroo jalqabaatiif moo? Jimma naannoo kamitti argame? Naannoo Abbaa Jifaar. Abbaa Jifaar masaraa moo? Okay, naannoo masaraa Abbaa Jifaaritti argame. Eenyutu funaane ishee Abbaa Jifaar immoo eenyu? Uummata kamaa kan funaannatu. Uummata kaa. Haa buna kee Abbaa Jifaaritti biqilee akka uummanni funaannatu. Jechuun isa miti laa kan. Akkam natti buna Abbaa Jifaari akkamitti namni biraa funaannate? Jennaan akkasitti jedhama malee koo kan uummati koo tokko tokkoon qaba. Gaaffiin biraan Aggaarotti dhalatanis? Okay, tole. Dubartiin yeroo baay'ee yeroo waa'een Aggaaroo ka'u sirba keessatti maqaan si faana ka'u eenyu jedhamti? Tokkoffaa Lubaabaa jedhamni yeroo sirbaatti. Yeroo akkam? Yeroo sirbaan fakkeenyaaf sirbi yeroo sirban waa'een Aggaaroo yeroo ka'u maqaan qaallittii kana yeroo baay'ee waamama namoonni baay'een hin beeku qaallittii kana maqaan si eenyunni? Tokkoffaan Lubaabaa kan jedhamu jira muuziqaa keessatti. Kan biraa? Alimaanis jirti. Ammoo. Eessa jirti Alimaan sila? Jechuun as fakkii jirti qabaa jechuudha. Okay. Gaaffii biraas hin gaafadha. Faayishi. Xalaa'uun gosa isheen beektanuu isin? Beektu miti? Yaa tafaatis faaroo beenuun boona katamaa Aggaaroo sirba jedhamu beektanuu isin? Beenaa jetti? Ashaamiyaani keessee ashaamiyaa. Ati moo sirbicha An beeku sirbicha. Okay, eshi. Badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2019 kan badhaafame eenyunni? An beeku baasa. Haa ta'u? Hin beeku anis. Badhaasa Noobeelii nageenyaa? Nageenya. Takkaamoo? Eshi. Mootiin gommaa eenyu maqaan isaanii? An beeku. Haa ta'u? Anis hin beeku. Mootii gommaa? Tole. Ijoolleen Aggaaroo kun maaliif akkas babbareeddu? Maa inni iccitiin miidhagina keessanii? Sambarree rabbuma. Rabbuma qaba. Haa ta'u? Rabbuma bareecha qaba. Badaa akka tokko qalbii nama fuutu namni baay'een natti siqataches. Namni baay'een yeroo baay'ee gara Aggaaroo yeroo dhufu jaalalaan qabamee deebi'a yeroo baay'ee. Sababni isaa maal inni taati? Sababni isaa sababa jara bareedanuuti kaa. Akkasii? Haa ta'u? Akkasumaan jedhanis. Tole. Dubartoonni masaanuu maaliif jibbu jettee yaaddaati? Masaabu kan jala jibbanuuf kan isin abbaa manaa deemteedha bitaa. Kan isin utuun jirtu narratti fuudhee kan jedhamudha. Maa yoo fuudhe maal rakkoo qaba?
Ana dhiisee irra jaallata isin suni ana dhiisee si jaallata waan jedhanuuf achuma wal jibbu kanarratti. Amma fakkeenyaaf shariyaanoo afur jedhe maarakkoo qabama. Koonda miti kan jibbu tokko xamamaa jirsi miti. Xamaamaadha dubartiin masaadha jibbitummaa. Koo hundiin jibbu kaa. Atammatu heerumtee naan abbaan manaa keessatti fudhanii eeyyamta. Inan eeyyamaaf inni jaallatennaan afuudhu. Billaa fuutee faana kaata. Wallaahi afuudhu jaallatennaan. Ilaallataa yaa biyya alaa si Jaallatennaan afuudhu. Wallaahi. Billaadhaan faana buutu. Billaa seentii shunkurtii fudhatee faana buutee ni sodaata. Atoo. Anis akkasuma. Hin sobdu isin hin sobdu. Wallahi waan jaallatee irratti fuudheeffannaa. Waa tokko yoo. Garuu dubartoonni biraa yeroo jibban hin dubbatama dhuguma moo soba? Dhugaadha. Maaf jibbu itti yaaddu? Ikkoo sababa kanaati akkam ammaaltee inni irratti fuudhee jechuudha. Maa jarri shari'aadhaa oli moo rabbii oli? Kamitti bee? Isaan bareega. Tokko malee. Ati garuu isatti ni amantaa lameeffachuutti sadeeffachuu harfeeffachuutti. Ikkoo inni fedheemtiin inni fuudhe. Kanaafuu. Okay. Yeroo ammaa kana yookiin bulchiisa magaalaa Aggaaroo kana ergasiin bulchiisa magaalaa taate kantiibota meeqatu bulche? Bulchaa. Bulche kantiibota meeqatu bulche? Ani danda'u waasaa kana. Eshi atoo. Nan dandeenye. Njimee? Naa kan cima waan cima. Inni amma eshi kantiibaan bulchiisa magaalaa Aggaaroo amma eenyu maqaan isaanii? Asirratti. Amma. Inni biyya kana bulchaa yeroo eenyunni? Biyya. Akka. Kantiibaan magaalaa kana eenyunni? Ashi. Atoo. Naziif. Lakki isatu sinitti mi? Hin ta'u. Okay. Laamee. Nu kanarriif gati itti keessaa baanonna waan akkanaa asatti. Muummichi ministeera Itoophiyaa maqaan isaa eenyunni? Abiyyiidha. Abiyyii. Eessatti dhalate? Bashaashaa. Okay. Mul'ata isaa yookaan abjuusaa eenyutu itti mee yeroon umurii meeqaatti himte? Kanan barreega. Hin barreega. Atoo. Isaan bareega numa dhageenya. Badhaasa Noobeelii nageenyaa eenyu badhaafame nannaa deebisumaaf dadhabdan isin. Dr. Abiyyi Ahmad Aliitu badhaafame. Okay. Ati xumura. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu? Oromiyaa naannoo. Dis. Eenyu? Waa. Shimallis. Shimallis. Shimallis eenyu? Legal na to,